Ashama harka fuunee nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Jiini kun ji'a Ramadaanaa ji'a kabajamaadha. Soomana gaarii isiniin jennaani du'aa keessan Rabbi isinirraa haa qabalu isiniin jenna. Egaa du'aa nu godha akkuma jiru har'a viidiyoo waan baay'ee nama gaddisiisu tokko karaa Yemanii dhagee jira jechuudha. Maali hojjettani? Uummanni keenya duraanuu guyyaa saafaa akka Yemanii keessatti abidditti qabatee quba qabna. Isarraan kaasee jechuudha otoo madaan sun nutti jiru madaan lammeeffaa nu qunnamee jira. Madaan lammeeffaa nuti nu dhufee jira jechuudha. Maaliifree achi keessatti furmaata dhabanii ilmaan Oromoodhaa hiriira bahanii mana hidhaa darbamanii haalli jireenyaa waan hedduu ulfaateef gara biyya keenyaa himalle jedhanii gara biyya keenyaa galla jedhanii ka'aniitu nama 60 ol nama mana jedhamne bishaaniin lubbuun isaanii darbee jira. Egaa Rabbi kan jannataa isaan haa godhu. Bishaan maal kan jedhamu baara yookiin doonii yookiin immoo dooniirraa yookiin immoo kanaafiyyuu walumaa galatti dooniirratti yookiin bishaanirratti akka kanaatti dhumanii jiranii jechuudha. Isinii galaane baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Egaa isaaniif Rabbi rahmataa godhu maatii isaaniif jabina hawwinaa. Egaa nama lubbuun darbeef wanti godhamu hin jiru. Hamma hammaatti ambulaansiin naannoo nama 30 wayii fuuteetti jedhani. Nama 30 kanaa achi immoo ammallee barbaadamaa jiroo hin argamne. Akkasitti raanga baara irratti yookiin galaana irratti ilmaan Oromoodhaa irbaata qurxummii ta'ani. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Kan duraanii otoo jennu kun akkasitti irraan irbaata bineensaa irbaata qurxummii ta'aa jira jechuudha. Daa'imman dubartii garaatti baattu shamarran otoo hin jedhiin daa'ima waggaa 1 waggaa 2 kan keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkasiin soora qurxummii ta'anii jiran. Kanaafiyyuu amma maal haa goonu gaa? Ka du'e sagalee maaf itti xiqqaate? Maaliif hirmaannaan sagalee keessanitti gabbu'e? Maaliif akka Yemaniidhaaf maaf hin dhaabbanne? Maaf sagaleen taatan miidiyoonni keenya hundi keessan Rabbiif jedhaate sagalee haa taanuuf kan lubbuun jiran haa qaqqabannu. Haalli isaan keessa jiran baay'ee ulfaataa baay'ee hamaadha. Kanaafiyyuu kan lubbuun jiran akka qaqqabannu hamana isiniin jedhaan du'aadhaanis waan kadhattanis kadhataanis bira dhaabbadhaa. Jiini kun ji'a kabajamaa ji'a Ramadaanaa akka ta'e hundi keenya iyyuu quba qabna. Kanaafiyyuu ani wanti isiniin jedhu du'aa akka gootaniif akka kadhattaniif amantaa qabdan hundaan akka isin bira dhaabbattan abdii qabaa isiniin jedhaan. Amantaa qabdan hundaan du'aadhaan bira dhaabbadhaa. Gargaarsa Yemaniirraa akkam jettan ijoollee Yemanii jirtu. Asiin soomana kana keessa haalli isaan keessa jiraatan haala baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu kan lubbuun jiru haa qaqqabannu isiniin jedhaan karaa gama kiyyaatiin kan nagaa qabaniif sagalee haa taanuu fi waan qabnuun bira haa dhaabbannu. Ka gara biyya isaanii galan akka gara biyya isaaniitti galan kana keessatti nagaa dhaban akka nagaa argatan akka sagalee fi taatan sagalee taatanii ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtuuf sagalee taatanii sagaleen keessan sun hojiirra oolee jira galatoomaa isiniin jedhaani. Guyyaa raangaa hayariin xiyyaarri fe'amaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu akka ijoollee Suudi Arabiyaadhaaf sagalee taatan ijoolleen keenya Yemanii keessa jiraniif birmadhaa bira dhaabbadhaa sagalee ta'aafiin isiniin jedhaan. Kanaafiyyuu ani kanumarratti isinii xumuraa kanumarratti xumura waan ta'eef nagaan jiraadhaa. Waliin dagatina du'aa walii godha. Ji'a kabajamaa ji'a Ramadaanaa kana keessa sirriitti akka du'aa gootaniif obboleeyyoon keenyaaf amanaa isiniin jedhaan.